ولا اللي هو أمامي كفر فلأتي عشتين بديك قبل كي اللي جدي كبدين قبل اللي جدي الرومانية بيا فيديو سن أيه فلان إما برايك أبغى تندي ما عمل برا كوكي أبدي أشوف ما تشوفني أجندة سني نو أما بزونا قرن ميت أبغى أنتين نافو بيتن يمو وفا إيه رجل رئيس نمو بتنجري هذا ما نقول أنا ولا كنا برا nama nurana Hussein dadab dewanya nille Icciitiin keellee baay'ee suutanii. laba halu dem kan Icciitiin kee baay'ee baay'ee jira. wana sawun qabu Icciitiin kee baay'ee gabbaa jira. baro Allah bani na da mergate ga kumni dibba to kuma to ko dibbi torba seni ka tap bora honda fu baro shekana me baro shekana Hussein nama nurana Hussein dadab dewanya nille ka jodu san Maal si waanya? Miskiin. Miskiin. Atuu kararraa maqxe. obboleettii adabadhu jedhanii adaba kanaa rabbi natti bite ati jechuuf osoo hin ta'in ani guyyaa takka adabaan ala isin yaanni keessan yaanni namoota hedduu maalinni lolli banamee jira gara naaf garasii ani liyoom lola banee warroonni waraabni jidduu kana banamee jira jedha ani bar lolan banne amma okkee guyyaa takka viidiyoodhaan illee gabbay akkana naan jedhan even waan naan jedhan akkana naan jedhan ani bar nama akkanatti ilaallamee suuraan kiyya ati ta akkasii atiin tun bar mee amma maaluma narraa himan wallaahi ana mantala tanan arrabsu yoo jedhe waan irraa arrabsuun qabu wallaahi warabbal kaaba jechuun yellaatummaa maal godha ishii ani bar jechuun wayita garii uumama rabbiillee akseeftu godhuun barbaachisaadha amma intala isin dura dhaabatu tanaan lafee yoo jedhen bareeda inuu lafee miti kaa inuu xuruu sheeppi allaata sheeppi bareeda Icciitiin kee gadi yoo baay'ee ta'e jira. tungaa jedhellee bakka funginna kaa Miila. Lukkuun haatee albee ofiin qarte baaftee jedha Oromoon yeroo mammaaku. Mitiire atillee jireenya kee icciitiin Dubaayii keessaa gadi sii guuramaa jira akka dhagaa jirrutti atii fi asuunlee asuun siif asuulleen akkan heeruun Suudaanii qabatanii gargar utaaltanii Kingi sheekamaan Abdalla artist Kingi illee giftii kennaaf jira. Isaan taatuun akkanaa fakki. Jaalata bakka akkanaa kana. እንዲህ ፈጥሮኛል ምን ላድርግ ታዲያ kana hunda ka komachuu qabdan yoo komachuu qabattan waaqa komadha ani akkana godhe na uume ishaan maal haa godhu qoy mee na bilbilaa jira namni wayi baniin aadamu waan narraa arrabsu dhabe wayita suuraa naga garagalchu akka garagalchettu garagalteellee intalliin bareeddi wayita ol na garagalchan rakkoo tafunyaan muraa yoo jedhan okkeessan rakkoo hin qabu haa jedhamu waan rabbi uume tamul'ii wali goyde jedhee bar nama narrabsu jira ishyaa nama mul'ii tana sirreessuuf akkamaa godhu yaa oromo dur wayita nu attaallalu adaa weellisaaf xiqqaa guddaan tamul'ii sonsaa jedhee ganama galgala ispoortii akka hin dalagu isintu beeka ganama galgalaas shaaraa meeqarra fiigee ispoortii dalaga mul'ii sonsa godhu millaaka tafaxroo no Kallo mul'ii sonsa leeymaan ijaagu Gulle jedhee nu attaallalee weellisa dhugaatni የሚፈለገው አይደለም አሉ እየተሰደብኩበት ነው እቲን አረብሰማ ጅራ ሙሉ ሜካፕ ኪያነቱ አረብሰማ ጎዳቴነቱ አረብሰማ ኡፈታነቱ አረብሰማ ዲቀቴነቱ አረብሰማ ዋሜ ዱጋ ወሊ ሂምኔቹ ፍሪ ቪዲዮ ጃኛ ተመ ዱጋ ወሊ ሂም hinsalfatu namni nama arrabsu waan fakkaatuun arrabsu jechuun wallaahi anamma walaa arraba keessaa dhiifama arraba keessaa amma namuma wayii wayita arrabsan fakkeenyaaf nama wayii akkanuma wayita arrabsan yani arrabaaf nama namatti tolu jira moodeetareetta nama moodeetara kenna haadhii isaa haa yaada of ibsatanii rakkoon qabu haga beekanii nama arrabaaf namatti tolu jira wayita arrabsan nama akkana waan osomayyuu waliin lolinii jecha wayii jedhiin si jechisiisu wayii jiru namni akkasii hin jira sanillee rabbuma uume uf janya maal baqa haalatun uf jechisiise min innaar taale rabbi darajaa sii kenna
Of jajuu osoo hin ta'in likkii itti himta. Likkii kiyya jechuu isin hima. Likkeen si nagraachuu. Yani likkii namaa himee hin beeku. Likkii namaa afaan isaattu hima. Ani likkii kiyya bichaa hima. Amma wanni biraa Dubaay ma keessa taa'ee ashitti yaa haywaan yaa kalb. Dhimmi biraa warra ati taa akkasii ati hindiinesh ka jedhu waan bira. Jechuma tana lamaa yoo naan jedhe namni sun Dubaay keessa da'uu lama Dubaay tana keessa jiraate lubbumaaf iyyuu haa dhufuni. Isin sagalee masan bicha bakka san waraabaati keessaan naa erga. Da'uulaa Dubaay keessa jechuudha. Borumtaa ashitti mana hidhaa keessistee jirti. Yookaan warrummaan guruupii isinii bane sun goofandinii isinii bane diraama 50,000 kafalta. Anaaf ammoo osoo kafalamee caala bareeda hidhaa keessa maal irraa godha. Warrummaan guruupii banee akkas jedhu sun isinii kafala. Na akkas ani maal. Ashitti Indiyaa ajandaawwan shukkaanchiin bannaati. Bartaa'ee hin taazabaaraa kale. Mucayyoo ji'a takka keessatti ol fuutanii gaffuutanii ol fuutanii galfuutanii ol fuutanii gaffuutanii. Ofii agaadhaa wanuma isiin dalaydallee hin argine. Eenyu bar namni gariin eenyu isii ashittiin tu. Mucayyoo takka ka maal balleessite isiin nama ajjeeste. Sabaaf saba walitti dirtee moo amantii islaamaa raabsite jedha gariin. Laa. Dubbiin akkasii miti dubbiin akkasii miti. Dhiyuma tana gara tiktookii dhufte achi jalqaba nama wahii jaalatte. Ishii namni jaalatte sun eenyu hoo namni isiin jaalatte sun Tigree jaalatte Amaara jaalatte jedhanii wayita oduu jalaa qaban. La Amaaraa miti Tigree illee miti Tigree osoo ta'e wayyuu ka jedhu fa'aa jira. Akkana mucaa akkanaa tokko jaalatte. Ishii achi yoo jedhaan abbaa oduu. Achi ammoo as deebita. Amma kalloolli kakalee deemgaddaati akkana moote. Nama bar oduun ittiin ulfaanne jedhu dubbii tana fuudhuun barbaanne garuu dirqama fudhachuu hin qabu. Hin banne kaa jedha. Bar dubbiin bar ulfaattee bariin argine ofii maki jira. Hin banne kaa hin nyaatamne kaa maqaan nu bade kaa. Sumeellash gaafa guruppii san keessa seente maqaan qabdu ati. Danas. Mee amma gara wannaa itaas deebinu. Wanna Abduse ashitti okay. Mee amma live koodii kana naa guuta. Ani kuma kunu follower kiyya meeqa seene 200 something seene. Live koodii kana naa guuta. Mee birri akkadan. Sila bar wayta kana ይባር namni ka shaqqalatu. Shiqqala akkoo mi'amroo በዚህ ጊዜ ነው. Shiqqalaan ka bareedu wayita kana ture garuu ajandaa kana ani viidiyoo as ba'ee sila. Shiqqalaa wayita kana bareeda namni wayita takkatti aan seenu nama 1,700 osoo fuulaan as ba'e nama 10,000 tuna laala. Wallahi shiqqalaa wayita kana በጣም bareeda osoo fuulaan as ba'e nama 10,000 hin ba'u jettaniiti. Osoo fuulaan as ba'e namni 10,000 afan qabu. Bara shitti laayivii osoo seeniin turte kun shurraadha jedheetu war nama 5,000 tuna laale. Taram deemaa jiraan fimsinnaan kiyya kun. Wallahi mishurran dhufte ebar sabni ko gaaf san garuu gammachuudha ulfaadha. Mishurrittiin dhufte jedhee yeroo jalqabaatiif Allah Abduuse. Sanyii mootii. Maal inni isime wannati jettu sun Sarbiyaa. Abduuse maan nabbara Sarbiyaachin ahla wa sahlan. Maalitiin jedha isii Abduuseen kuni. Mee barreessi. Tokkicha jimna qabdu. Mucayyoon ta'ellee baras dala deemtee. Jaarsa asuu siin jedhu yaa Abduuse. Jaarsa asuu jedhi maqaatti naa godhi jedhaarti. Sitti hin fakkaatin Abduuseen bineensa. Mubaarak Musammaa. Mee live goolii kana guuti. Yaa sanyii mootii. Naan ta'a. Warra sanyii mootiin tun namarsee na eega wallahi. Wayyaa shitti jedha. Live goolii kana naa guuttamoo naan guuttu. Allah Lalisaa. Waymee Lalisaan kun eenyuuni? Lalisaa na jalaa badee osoo maqaa kee an gadi hin tuqin. Qoqqoo si ilaalaa lafeeki. Biyya Awurooppaa jirta masha Allah. Duru friendii kiyya na fakkaatan. Duru friendii kiyya. Eshi
والله ijoolleen jimmaa baaleen hedduu jaalatti. Maa baalee nama jibbu jira yaachi. Yoo kama jibbame taate malee baaleen namni jibbu hin jiru. Maa naman tuunu, namatti hin buunu. Ta'innaafuu garas fagoo jirra namarraa. Nuyi baaroo yoo guddatte baaroo kenna caqasna. Maaliin nama geenya? Bari lafa baalee jechuuni yoo Maya City, thank you. Lafa ummata Oromoo akka inni wal baruuf goote barsa. Yaa isa. Homo hundaafuu amma ergaan kiyya kadhumaa jechuudha. Yaa baaroon wallahi akkuma tasaa irra dhufee baaroon garuu waanuma kiyya dubbata. Baaroo irra kennaa kana keessattuu gaafa miidhamaa taatee bantu akkuma nama si keessaa dubbatuuti. Akkuma nama waan jiru ta'eeti dubbatuuti baaroon yeroo hin. Akkasii anamma wanni isiniin jechuu barbaade amma anillee xiqqoo waraana jettan dhugaan waraannonni kiyyallee itti dhiisaa dhaabadha. Waan dhimmichi hagana hunda deemsisu tokko iyyuu jiru dhugaan yaada ofiitu lafa jira. Baay'ee lolina itti dhiisaati taa ofirraa zanaa jedhaati qamaa tataa jedha bishaan dhugaa way nama jedha way nama kana jedha mee ima taazaba even wayita koomentii kanallee mee ima taazaba tizibti waan jedhamu jiru ima taa'aati jechuma nama kana wallahi akkas ta'e akka reediingadha ima laale ummatuma kana gara makkamii deemu yaa galaana ummataa yaa galaana gara deemu dhabee garas fiigee gara na fiigee feesbuuka kiyya waggaa 7 ka'an banadhe koomentii keessa tsaafe ga'ee bakka an koomentii itti kenne hunda iskiriinshoot godhani akkana jettee turte baraka wanni jedhame dhabame ka ani ammaa kunoo har'a ani eegaa ture ammaa bakka viidiyoo wayii fidanii dhufanii jedhee eegaa ture hin argamne sunillee ani haa badu guruuppii ijaaran ka baasaa jedhan ka yaa'aki ijoollee Dubaay keessa jirtu ima baddan isinii akkamitti suura masii takkatti hidhamtanii akkamitti gaafa isin cidhaaf booyateessan dhuftu suura masii suura mambar silaallee cidhaaf booyatta qabu wannaa ta'u barkama silaa wayitaan furrii akka dhufaan akaasuuf wayitaan jedhu yookaan immoo jechuun wayitaan nyaata afaan kaa dhufa in kaane sunillee asitti bar pirootokoolii ofii eeyidee deemu mee cidhumaaf booya kunoo cidha yaada ofiitu konsertiif cidha 99 deemnaami suura matakkatti akkamiin akaasuu dhabdan isin tarte ambar duuba taa'a ambar hin beeka እኔ እኮ ነቃለሁ ህዝቢ ኪያኒም ቤካ በር በጣም አቀዋለሁ ህዝቤን አቀዋለሁ ሶ ሱራ ሞይታን ፉሪ ያቀዱ ፉኛኑን ቀቡ ግዲ ፉኛቱ ያዳነ ቀበ ከነሱ ፉሪ ያቀዱ የከሚደ ሜሺ ከኢሞ ሃፉ ይሱ ፈጋቴ ሲነራ ከኢሞ ከሱራ ከሱራ ኪያና ሞይ ወሊ ከነሱ ፈጋቴ ይሲነራ ኢስኑ መከሰ ተደሜ ማኑ መኛታ ኪሎሌ አመመኛታ ኪሎሌ ይተው እንደንደምና waan isin ajaa'ibu mana nyaata kiiloolee ka Dubaay walgeennu kana wayita deemu yaa uf jajjinaan jettanii ammallee barcumaan anirra taa'u gara barcuma wanna yaani mana nyaata kiiloolee ummatichaa walgayna ijoollee wallaggaati wayita nu dhufnu wallaahi kun abbaa feetan gaafadha wayita dhufu barcuma kastamaraarran taa'u barcuma VIP irra taa'a achi ijoolleedhaan walitti hin taa'u maal godhaan darajaa kee rabbiin gaafa na uumu namni na kabaja ورب الكعبة أنا منين كبج أنا I don't know أنا والله تكويسي إمي كنا يعدس يا ربي كيريف نابود أنا منين كبجة والله ما إلى قافدام كياري ما فاق قافدام باقي اللي ولي نرجو إني أشي جرس جولي وجوان تاو أنا ما نوانياتا كيلو اللي قافداكو بك VIP برجما مقاسن الرسونتين برجما صوفا ويتورا بك سنتا بري كفالي في متي بر جاللو مناكن ربي بكان ديمي والله نجالة ميس إلى أمني سنم أمتا كتاكيات اللي متي ولقى ونري من نياتا ورمو كدواي كيس سجرو ولقى الرأي بيتشا أنو باقي دقو ترباني تقرشن يدو تكيوان دقو أشتي لفتي كوانتا تستاي بوستاي ما لقول أرياني والله يعني كلا إنه تفتو دا هذا فبتنا ما تفوانا كنا بايزوي يشو ونكنا هذا فبرا فوان سلبادان فومي كابجان أمتا جالي أمتا بكويو أتديم تو سيقول فيسو بكويو أتديم تو تيكا قدام كاميرا سرت تيكا كاسود أبو برنامج سلا أكا
bar jechuun bakka tuuftoo haadhaaf abbaa waan jedhamu jira. Yoo dandeettan wallaahi yoo dandeettan du'aa haadhaaf abbaa irraa fudhadha. Namoonni dhaabeen adeemsise nama addaa wayii ta'e osoo hin ta'in osoo amma dubartii yaani wanna ta'e waameen akka dibaa nama noormaalii kana jechuun ani lama waan takka hin qabu sadaa takka hin qabu waan qulqulluudha bishaan taliidha jechuuf osoo hin ta'in ana caala rabbi na eega. Ana caala rabbiin na eega, rabbii na eegu qaba. Rabbii ofirratti sodaadhu qaba. Deemsa kiyya keessatti haala hunda keessatti rabbii ofirratti sodaadhu qaba. Rabbiin achitti ammoo maatii sodaadhu qaba. Maatii ganamaa galgala du'aa naa godhu qaba. Ani wayita laali biyya ji'a jahan ji'a shan deddeebi'a. Dhugamu wayita kanaan birriin narraa haftee tikeeta Itoophiyaa ka hagana birriin fagaate kana muradheetiin hin deddeebi'a isiniif fakkaata. Dhugama birriin haganaa narraa hafte. Laa akkuma nama kamiitittu nama birrii barbaadu nama birrii xiqqoo qabu nama hiyyeessa jiruu fi jijjiiruu barbaadudha. Kana jechuun wayita maatii kiyya ji'a shaniin deemee ilaalu anaa ilee faabbileen tiyya argaa tiyya bichatti qoofti. Birrii ergee osoo hin ta'in si arguu barbaadna. Ganamaa galgala si arguu barbaadna. Amma iyyuu kun zamoona galuuf amma ji'a lamaa mirga Itoophiyaa as dhufee tiktookii tana bare luka takkaan dhaabe garas ol dhaabe garas gad dhaabe bakkuma geenne hunda akkana bakka akka geenne hundatu nu jalaa girrisanii amma iyyuu galinaan jedhaa jiranii bakka na yaadan maatii na yaaduu qaba. Isin hundinuu hin qabdan osoo isinii mijate garuu du'aayii fudhadha. Rakkoon kun du'aayiidhaan qofa fura. Wallaahi akkasii uummata kiyya homaa gochuun hin danda'amu. Ani isin eegaa tureeyyuu carraa bareeda isinii banee yani waa baay'ee gadi bahaa. Wallaahi akka namni hedduun dhaadateef fa'a viidiyoo finnaa dhiimoodhaan finnaa akkani wanni bahii beekta jedhan bakka Allahu akbar jedha. Ima taazzabe ka hizbii kiyya kan ima taazzabe homaa gammaa bahuu hin dandeenye armaachiif uf sirreessaa xiqqoo isinatti dhiyaadha. Namni an ammoo dhaadatu kun namoonni kaluu jiru. Namni gariin keessattuu ijoolleen as naannama kiyya Dubaayii jirtu tunniin sila hinaaffamallee isinirraan fakkaatu dhiyoo matana ashittiin akkamii akkana taati osoo Dubaayiin keessa dhiirri meeqa jirtu jedha bahee gaafa dhiyoo tana wal lola gaafa jalqabaa san amma bar lola lammaffaati waramma lolli kun akkamii Dubaayiin keessaa baati inyi jedhaa bahee bar sun amma gaaf san akka nama na jaalatuutii miire amma immoo as deebise no viidiyoo isiittu na harka jira baasi kaa viidiyoo si harka jiru qashu maaleedha ashitti yoom safarati dhaabattee beeti danas ani kadaarsu kanama biraallee osoo ta'in kan ummata Dubaayii keessa jijjiiruu kan du'aaf cidha keessan dhayxee beeti ashittiin siraan qabdu ani bar dubbii dhumaa kana sibi beekuuf fuuldura na beeksise bara akkanumatti kayyalaa bara maaliif hin deemne ani du'a biyya tanaa cidha isin 99 godhattan kan maan deemne dhugama akka mucayyoo dargaggeettii takkaatitti sirba biyya kiyyaa dhaga'uun ijoollee biyya kiyyaa argeetanii waliin caffaruun hin barbaadu isin hin barbaada. Achi dhaqee osoo sirbee dassi leenyaal waan gaariidha ijoollee biyya keetii argitee afaan Oromoo haasoftu garuu waan dhufu beeka fuulduratti gaafa wahii jedha gaafa wahii. Alas akkasi kaa dubbi namni gaafa nama akka kiyyaa ta'u akkasi fuuldura ofii beeka. Allah ummanni koona jalaa miidhame waan takka dhabe yaadi garaana nyaataa jirta. Qooyaa warri guruuppii akkasii hidhattan suni maas soqaa jirtan. Namni isin hin gaafatin hin jiru biyya tana keessa. Akkamitti wallaahi sagalee tokko jechuun oduu ammalaallasuu ta'a malee sagalee garii ibsa. Namni gariin achuma keessa taa'ee ka sagalee jaraa baasu astagfirullah ara namni akkasiillee meegaa. Achuma keessa teessee guruuppii keessa taa'anii laal ashitti laal kana maas hin jedhan beektu wallahi rabbii fuxuruu miti waan akkasii na biraan hin gahina dhiisaa achuma filadhaa iccitii waliin baasina gaafa nama filattan nama iccitii hin baasne godha sekuritiidhaaf illee lolaafillee akkam iyyatu nama iccitii hin baasne ta'a guruuppii eega ijaartan nama amanamaa ijaarsisaa abbo maal jechuudha gadi baasnee sagalee tana dhageeffadhu ashitti ana hamtuun ta'e ani akkanuma ta'eeti malee bar dirqama nati ta'eeti malee hamtuu ta'e garaan nan danda'u jedha bar lola garanaa barbaadeeti bar
Akkaan sagalee sanfaa qabadhee fargadi ba'u yoo nama namachi keessatti inni itti aare wayiitu jira abbaan sagalee san erge. Ufumaa walumaa deebitee wal nyaatti miira. Achi mee sagalee sana dhageeffadhu ashitti biliis. Ani hamtuu ta'e bari hin danda'u. Ani bar jedhani maaf guruuppii na hidhan malee ani hamtuu ta'e hin danda'u jedha garii. Rabbi sabrii keeraa kee. Nurratti miniliktu ka'ee dhufe moo wayita akkasitti guruuppii hidhatte miniliktu du'aa ka'e moo wayita guruuppii hidhatte viidiyoo masii takkatti akkamitti dhabdan nyaatamne kaa baran dhumne kaa maa dhoomta sila maalumaan si geette intallitu maaliif kufaatii isii barbaadda mee maalumaan si geette ol qajeeltee haa dhaabattu shaara arabaa irra ka uffatte qamisii ofii bitatte maalumaaf garagaluu isii feeta maalumaan si geette yaaki maalumaan si geette intallitu tee hin dhuudhu tee hin nyaattu amantii keetii guyyaa takka hin buune eenyummaa keetitti hin buune ganda keetii guyyaa takka hin buune arrabaan sitti tarteen beeytu maalumaaf gaggaragalchuudhaaf ammoo badhafamuun isaa hoka si yaachisu ishi nam tokko itti yaadame xanassasame dhabne jetta akkamitti dhaba isin warri Dubaay keessaa kun gadhee ummataati wallaahi gadhee ummataati ummata abboo maali ummanni akkana dhiirri Dubaay keessa hin jirtu akkamitti viidiyoo matakkatti dhabdan akkamitti akkanatti lola kana harka qullaan deebistan Oke. Mana Malaysia akkam ta'arree uummanni barrakkate. Namnummaan tokkichaa gaarraa Dubaayin keessatti waliin jiraatee suuraa isii dhabe akkam dhaba. Haaki suuraa kiyya guddaa yookaan nama waliin jiraadhee miti suurama waan poostu godhe tana malee suurama normaali mee ankara marra nama waliin dhaabadhe iyyuu fidi. Meenuu nama nataaki. Isin salacha'u ishii yaaltanii yaaluun hamman qabu maal qaba osoo qabsoo Oromoo kanarraa akkasi guruuppii hidhattanii sabni kee badhumaa jira naquu intalli ati bar waa'ee isiirra haasoftu tun bar lafeeteeti ani bar lafeedhatiyya jedhee isin amana intalli ati ganama gara guruuppii hidhattee akkas jettuun bar lafeeteeti ani bar lafee kiyya siin jedha osoo ati natti dhufte ani hin beeku bar kana waraanuuf na nyaachuuf natti dhufe ati dhiiga kiyya jedhee si beekaa bar akkamitti nama tokko adde wallahi siyan nama ajjeese moo osoo hin beekin zariinti yaa Gondar moo Goojjamii galte moo waan biraa waan addaa wayii qabdanii wanni isin qorattanii irra geettan ilma namaa kufaatii dubartii akkana barbaada namni guruuppii hidhate maalumaan isin geette maa dhaabachuun isii kun akkana isin guba maa garagali jettanii yoo osoo andu'e bar firii ashitti jedhan wallahi osoo andu'e bar ummatuma kanatu dura godhee firii ashitti jedha wallahi ila'ani oduu asii achi deddeebisu nama waraanaa jedhetu jira mata kiyya ana dhiifama naa godha wallahi ani yoo anka balleessu taate akka namni kiyya natti dhufee narraa mormaatu barbaadu badii kiyya jechuun namni sun sirraa haan deemu fa yooma fakkeenyaaf ani baaletti dhaladhee ummanni ganda kiyya badina wayii osoo hin qabu laa hin balleessine isin sirrii goote yoo jedhu wallahi ani waan akkasiisan hin barbaadu no yoo balleesse kutaa fedhe haa ta'u ittachi muraa kenna yoo sirraa hin kalli walli namni sun borullee balleesse iftaanillee balleessarra deebi'e garuu ati akkana balleessitee dhiste rakkoo hin qabu kuni jechuun gaarii gootan isiniif fakkaata malee nama sanii fi gaariin ta'u nama osoo inni balleessitti dhiisan laali abbaan gaafa ilma tokko guddifatu yoo ilma kiyya jedhee gaafa laal namni tokko sitti dhufee ilmi kee wayii sitti dhufee abbaa kiyya ilmi kiyya badee ijji kiyya na baddee sitti dhufe gaafa jedhuun ati ija isaa akkam goote jettee gaafachuu qabda gaafa ilmi kee ijji badee booyaa sitti dhufu ati yoo ija isaa lamaan balleessite moo innillee tee takka balleesse atillee tee takka balleesse jettee gaafachuu qabda malee bade ilmi mucaa kiyyaa badee jetteetin yoo ka fiidu taate dubbiin akkasii miti yoo inni achitti ija mucaa san lamaan balleessee sitti dhufe yoo beeytaa kana dura gaafa dhugattaa'i ilma kiyya ijji badde yookaan ilmi kee bar nama san achi ajjeesee dhufee waani waa'ee gandaa kana jaaladhullee dhugaa maali waan taane keessa nagalchitanii waa'ee warna nakaasiistan dhiisa mabaaruu acaqasna elelli naa buutaabe
kaameeraan kun Fuula kana caala maal gootaa? Kana caala maal gootaa xiqqaa? aboo qaamnillee na kutee maal taateeti qaamni kiyya akkana duraan maal taate katta qaamaa itiriisi fuula kiyya na laali fuulli kiyya hagan takka na deebi'u harka kiyyaa irra guddaadha. Obbo Filtariin TikTok yoo barbaade si furdisa yoo barbaade si gadhisa Filtariin TikTok. Amma fuula kiyya ilaalee namni maa gadhatte naan jedha. No ani kun na furdisa duraan kan inni amma irra haadha kun duraan na furdisa laa amma kun immoo oo irraa noofa. Kanattis akkanumaan jira inni ola qooquma tana horii bonni dee inni ola. Mee maal barbaadda kun haa bakka ta'etti deebite maal feetame? Wallahi lazim horii bonni dee maali fuulli kiyya duraan akka furdaa akka xiqqallaadha furdaadha. Maala yaada faatee anaa biyya. Mistaatti bilaalee illa waan googalluu takkala mormii akka Messengerii keessan bulinni hirri gara faafuuti. Messengerii keessan bulaan duraan. Nyaaddu dhugii ka'iiti messengerii keessan bulinni hirri gara. Fuula kan keetiif ammoo nyaata jechuudha. Nyaata viitaaminii qabu jechuudha. Maangoo, abukaadoo, homaa kanneen nyaadhu. Ammas dhugaatii dhugaatii sukkaara hin qabne dhugii. Hirriba gayaara biyaans hirriba sa'a 8 rafuu qabda walumaa galatti walitti aansitee hirriba sa'a 8 rafuu qabda. 8 miti 8 warra buttin jira amma. Hirriba yeroo dirra taree miti kan qaaxaraan qabu hoosi gootee kaatee achi hin jiraa miti gaggaba raftu sanii miti bar hirriba sa'aatii isaa eeggate. Amma namni maali hirriba ni rafaasi lamaaf akkanaa fuullina ta'e jedhaa miti. Hirribni garuu hirriba sa'aatii eeggatetu jira. Kan yeroo bakka hin jiraa miti sa'aatii kan kee laallattee akka fakkeenya mana arabaa saniif hojjennu jechuudha. Yeroo mana arabaa ganama sa'aatii 8 kaataa galgala sa'a 10 taanaan kifili kan keetti galtaa harkaaluu kan kee dhiqattee uffata kan kee miiccattee rifeensa kan kee ofirratti ashemtee sa'aatii 2-3 taanaan qabu. Hirriba akkasiiti jechuudha. Malee bara namni horii hirriba rafa jedhaa miti. Hirribni inni rafu garuu hirriba erga shiraaree fuulli isaa kun kana ta'e booda rafan. Hirriba erga fuulli isaa kun ijji isaati hundi akkana walitti deemtee akkana ta'e booda akkasin rafanii sa'aatii 18 miti 24 osoo raftee kaa'imini dhugama bar 18 miti 24 osoo rafteeti hirriba akkasii miningilasiidha jechuudha faayidaa takka qaba. Ati hirriba sa'aatii eeggate nyaata sa'aatii eeggate sa'aatii isaa waliin nyaata madaalayaa sa'aatii isaa waliin yoo nyaatte yoo dhufte jireenya bareedaadha. Anamma hanga fedhe yoo ta'e hanga fedhe hanguma fedhe yoo ta'e hirriba kiyya hanga biyya kana dhufe halkanii guyyaa walii wallaalee malee hirriba kiyyaa fi garaa kiyya irratti qoosaan beeku. Beela'ee taanaan sa'aatii san ka'e nyaadhe gizee na barbaachisetti. Akka namni beelayaa oolee maal jedhaa oolee gizee achi dhufee jedhe kootu kaa gabaadii kootu kaa ruuzi kootu kaa lukkuu kootu kaa bishaan kootu kaa aannan walirra waan aananii kaanii sun nyaatallee ta'u dhibeedha malee. Ama namoonni kenna dhibee ambeebaa dhibee garagaraa wantoota garagaraatiin qabamanii yoo laaltanii gara kaasaa ta'ee maalii ta'ee dhibee hedduun qabamanii yeroo argitanii jettan nyaata sa'aatii hin qabne hirriba sa'aatii hin qabne deemsi sa'aatii hin qabne wanni kamuu kan sa'aatii hin qabne jireenya isa balleessa. Meemma sa'aatii malee manaa bayaanii argitanii waan si qunnaamu. Kanaaf wanni sa'aatii hin qabne sa'aatiidhaaf tartiiba hin qabne jireenya si balleessa. Waan akkasii sallaala. Beeloftee sa'aatii beeloftaa waan xiqqoo haa taatu afaan buufata. Anama gisee mana madaam dalaguuyyuu ijoolleen gariin usuu isaan girgiddaa hooqanii shintibeetii dhiqanii saanii isaan halka itti nyaataa bulan dhiqan maal godhanii sa'aatii meeqatti ta'a isinitti fakkaata. Guyyaa sa'a 11tti ta'a. Sa'a 11tti ta'ee achumaa misaa dalaguutti taran. Achumaa misaa dalaguutti taran. Gara misaatitti gara galfatanii jechuudha. Gara misaa hojjetanii gara galfatan. Lammaffaa taree deebi'ee ajjeesi mucattii tana dhiisii. Feesbuukiin kan kennaaf ergime keessaa giiftii koo feesbuukii kiyyaa siif ergaa qoy. Takkittii ganamoo jedhaa suurama kiyyaa siistarii kiyyaati irra jira.
Kanaaf waan akkasii san fayyadama laala. Gizeema arabaatu ganama jiran. Ija irraan gadi hin taa'u akkamiin na fayyiti? Akkanaan goggodu harkumaan irraa gadi hin taa'u. Kanaaf sirbii. Haya si erga shiqaalii kiyya. Laalka tokkoffaa iji kan kee kun garaa kana jalamee yoo akkana gootee laalte akkana yoo gootee laalte garaa kan kee kana garaa kana jalatti waan akka dhullaa si mala wayii qabdi. Anama si mul'isaa qoy suuraa kan yeroo laani jira garaa jala si diimatee keessatti gadi akka waan onna ta'uu ta'ee jiru jira qoy. Anin tun doksora yoo isin hin jedhu na qubanan qabdan ise. Qoy asinitti agarsiisa. Harkaan irraa gadi hin taa'u warra osoo harkaan irraa gadi taa'e na fayyiti miinnaa nyaattiin hin fadha harkaan tuttuqu. Ila argite ejjatiyya kana laal. BBC ni fayyita. Ayyeen hin dhiisaaf shir. Argee akka kiyya gubbaarra osoo hin taane jala kana yeroo hundaa akkana na'ii ta'a turte. Yeroo koyeeti jiru jechuudha. Ani waan mala hin qabu. Kiyyanni malee osoo hin taane jechuudha. Akkasitti na onna jedhaa turte. Dhuftee boodarra qullubbimaa fi ganama lafaa ka'ee akka lafaa ka'een saamunaadhaan hin miiccu zayeewwannoodhaan miicca. Natti himiin. Tottoltii bara. Harkaan dhiisee tottoltii. Harkumaa waan ishumatan harkaan tuttuqaa yoo noole hirrii balleessa. Wallahi ni tolti wallahi.